Abbaa lamaan qaba jedha barreessaan kitaaba kanaa Roobert Kiyosaki. Tokko abbaa isa dhalche yoo ta'u, tokko immoo abbaa hiriyaa isaati. Abbaan gudeedaa Roobert PhD kan qabuu fi barsiisaa yuunivarsiitii yoo ta'u, abbaan isaa lammaffaa akkamitti akka dureessa ta'u kan irraa barate immoo barnoota high school illee baratee kan hin fixnee fi wanta hunda ofuma isaa kan of barsiise ture. Jalqaba irratti abboonni isaa lamaanuu galii gahaa kan argatan haa ta'u malee, abbaan isaa inni tokko abbaa qabeenyaa beekamaa fi maatii isaaf doolaara miiliyoonaan lakkaa'amu dhiisee fi gaafadu, abbaan isaa inni biraa immoo liqii fi gibira kaffalamiin maatii isaatti dhiisee deeme. Roobert Kiyosakiin akka jirutti qarshii argachuun saayinsiidha. Garuu saayinsiin kun manneen barnootaa keessatti hin barsiifamu. Manneen barnootaa akka hojjetaa qaxaramaa gaarii taanuu fi hojii keessatti milkaa'ina argannu nu qopheessu. Kanumarraa ka'uunis maatiin ijoollee isaanii kanuma barsiisu. Kallattii kanaan akkamitti akka qaxaramuu danda'an barsiisu. Viidiyoo kana keessatti yaadawwan ijoo torba kitaaba kana keessaa wajjin ilaalla. Yaadni jalqabaa waa'ee barbaachisummaa barnoota faayinaansii fi garaagarummaa qabeenyaa yookaan asseetii fi baasii yookaan liyaabilitii hubachuu irratti xiyyeeffata. Garaagarummaa isaanii hubachuun tarkaanfii baay'ee barbaachisaa ta'e nama dureessa ta'uu barbaaduuf fudhatamuu qabudha. Salphaatti yoo ibsamu, qabeenyi yookaan asseet waan qarshii gara harka keetti galchudha. Baasiin yookaan liyaabilitiin immoo waan qarshii harka kee keessaa baasudha. Fakkeenyaaf yoo konkolaataa qabaattee konkolaaticha kireessitee ji'a ji'aan qarshii irraa argatte, konkolaataan sun qabeenya yookaan asseetidha. Garuu yoo konkolaataa qabaattee ji'a ji'aan suphaaf, boba'aa fi baasiiwwan birootiif qarshii kee kan baastu yoo ta'e, inni baasii yookaan liyaabilitii ta'a. Namoonni dureeyyiin xiyyeeffannoon isaanii qabeenya isaanii guddisuu irratti godhu. Namoonni hiyyeeyyiin immoo yeroo baay'ee waan qarshii isaan irraa baasu bitu. Akkasumas galii isaanii qofa irratti xiyyeeffatu. Fakkeenyaaf namni tokko bilbila iPhone bitata. Namni biraa immoo aksiyoonii dhaabbata Apple bitata. Aksiyoonii Apple qabeenya yookaan aseetii waan ta'eef yeroo dheeraa keessatti gatiin isaa dabaluu danda'a. Garuu bilbilli sun yeroo ati mana daldalaa keessaa baaftee irraa eegalee gatiin isaa hir'isaa deema. Qabeenya guddifachuun akka muka dhaabuuti. Waggootaaf kunuunsuu fi eeguu si barbaada. Hanga hidda isaa gadi fageeffatee ija siif kennuutti fi gaaddisa guddaa si ta'utti kunuunsuu barbaada. Garuu kan nama gaddisiisu namoonni hedduun waa'ee qarshii barachuu osoo hin jalqabiin saffisaan dureessa ta'uu barbaadu jedha. Kunis akka ijaarsa gamoo dheeraa bu'uura xiqqaa qabu yookaan bu'uura hin qabne ijaaruu fakkaata. Kanaaf namoota qarshii hedduu argatan garuu waggoota muraasa booda hunda isaanii dhaban ni argina. Yaadi lammaffaa, namoonni dureeyyiin qarshii argachuuf hin hojjetan. Qarshiin isaanii isaaniif hojjeta. Roobert yeroo umriin isaa baay'ee dargaggeessa turetti michuu mana barumsaa isaa kan ta'e Maayik waliin hojii isaa jalqabe. Isaan lachuu abbaa badhaadhaa yookaan Rich Dad jalatti hojjetanii akkamitti qarshii hojjetan baratan. Seerri jalqabaa isaan baratan, namoonni dureeyyiin qarshii argachuuf qofa hojii cimaa hin hojjetan. Qarshiin isaanii isaaniif hojii hojjeta. Namoonni dureeyyiin sammuu isaanii fayyadamuun karaa qarshiin isaanii sa'aatii 24 guutuu akka hojjetu barbaadu. Akka ilaalcha nama dureessaa tokkootti doolaariin yookaan qarshiin inni argatu hundi hojjetaa xiqqoo tokko fakkaata. Inni qarshii sana hojiirra oolchee qarshii biraa akka fidu taasisa. Garuu namoonni hiyyeeyyii fi sadarkaa giddugaleessaa keessa jiran yeroo baay'ee sodaa fi hawwii isaaniitiin qajeelfamu. Isaan kaffaltii isaanii kaffaluu dadhabuu sodaatu. Kanaaf hojii hojjetu. Yeroo galiin isaanii dabalu immoo wantoota qarshii isaanii baasu akka konkolaataa bareedaa, mana guddaa fi wantoota biroo bitu. Sababa sodaa fi hawwii kanaatiin carraawwan haaraa irratti qarshii fi yeroo isaanii invest gochuun barbaadan. Isaan yoon qarshii koo invest godhe nan dhaba. Kanaaf TV screenii guddaa qabu kan duraan qaban irra deebi'anii bitu. Garuu nama dureessa biratti qarshiin isaa carraa haaraa uumuuf tajaajila. Yoo inni invest godhee qarshii isaa hunda dhabeellee waan tokko argata. Barumsaa fi muuxannoo. Beekumsi kun immoo investimentii isaa gara fuulduraatiif qabeenya cimaa ta'a. Yaada sadaffaan, gibira, herreegaa fi seera hubachuudha. Akka Kiyosakiin jedhutti qarshii hedduu argachuun rakkoo hundan furu. Inni guddaan qarshii argatte sana akkamitti akka tursiiftu beekuudha. Fakkeenyaaf namni dureessi tokko doolaara 100,000 yoo argate karaa sirrii fayyadamuun baay'ee isaa tursiisuu danda'a. Garuu namni hiyyeessi yookaan sadarkaa giddu galeessaa tokko yoo doolaara 100,000 argate gibirri irraa muramuu danda'a. Kanaaf kutaan guddaan qarshii isaa ni hir'ata jechaadha. Garaagarummaa guddaan namoonni hiyyeeyyiin fi sadarkaa giddu galeessaa qarshii argatu. Qarshii argatan sanarraa gibira kaffaluun qarshii hafe immoo jiraatu. Namoonni dureeyyiin immoo qarshii argatu. Waan barbaadaniif erga baasanii booda qarshii hafeerraa gibira kaffalu. Yaada afraffaan, namoonni dureeyyiin qarshii uumu. Kiyosakiin akka jedhutti namni hundi dandeettii addaa tokkoon dhalata. Garuu dandeettiin sun yeroo baay'ee of shakkii fi sodaan ukkaanfama. Namoonni hedduun carraa gaarii qabaachuu danda'u. Garuu sodaa fi shakkii isaaniirraa kan ka'e
carraa sanatti hin fayyadaman. Isaan carraan akka ofumaan dhufu eegu. Garuu yaadni Kiyosaakii namni tokko carraa eeggachuu qofa osoo hin taane carraa ofii uumuu qaba jedha. Qarshiinis akkasuma. Qarshiin ofumaan hin uumamu. Beekumsa, yaada haaraa fi hojii sirrii fayyadamuun uumama. Yaadni shanaffaan qarshii qofaaf hin hojjetin barachuuf hojjedhu. Kiyosaakiin akka jedhutti abbaan isaa hiyyeessi nama sammuu qabu barnoota gaarii qabu ture. Garuu inni qarshii argachuuf hojjechaa ture. Sababni isaas hojiin isaa nageenyaa fi tasgabbii akka kennuuf amana ture. Abbaan isaa dureessi garuu miiliyoonera kan ta'e qarshii argachuu qofa osoo hin taane barachuuf hojjeta ture. Kiyosaakiin dargaggootaaf gorsa hojii bakka ati qarshii gaarii argattu caalaa bakka waan hedduu baratu filadhu jedha. Keessumaa dameewwan akka gurgurtaa yookaan seelsii, dandeettii quunnamtii, beeksisaa fi gabaa yookaan maarkeetingii, herrega, namoota hoogganuu barachuun baay'ee barbaachisaadha jedha. Addunyaan namoota dandeettii guddaa qaban hedduu qabdi. Dooktaroota, abbootii seeraa, deentistota, ogeeyyii adda addaa. Garuu isaan keessaa hedduun isaanii rakkoo faayinaansii keessa jiru. Dandeettii ati qabdu yoo barnoota faayinaansii, investimentii, maarkeetingii yookaan seeraan waliin walitti makte qarshii guddaa argachuu dandeessa jedha. Yaada ja'affaan namni kufaatee sodaatu milkaa'ina irraa ni fagaata. Namoonni hedduun sababni milkaa'uu hin dandeenyeef kufuu sodaachuu isaaniiti. Garuu akkaataa namni itti baratu ilaali jedha. Deemuu kan barannu kufaa ka'uudhaan, biskileetii oofuu kan barannu dogoggora hojjechuudhaan. Yoo gonkumaan kufne gonkumaa barachuu hin dandeenyu. Haalli kun qarshii fi daldala keessattis ni hojjeta. Namoonni hedduun hojii mataa isaanii jalqabuuf yaalan yeroo 3 yookaan 4 kufanii boodan hin dhiisu. Garuu milkaa'inni yaalii muraasa boodan dhufa. Akka nama jiimii dhaquuti jedha. Guyyaa muraasa qofa shaakallee bu'aan argine jechuun yoo dhiifne qaama jabaa hin ijaaru. Qaama jabaa argachuuf yeroo dheeraaf itti fufuu qabda. Shaakala kee jijjiiruu qabda. Nyaata kee sirreessuu qabda. Akkasumas dandeettii faayinaansii ijaaruufis obsaa fi itti fufiinsa barbaada. jedha. Yaadi torbaffaan galii kee irratti hin xiyyeeffatin, qabeenya kee irratti xiyyeeffadhu. Namoonni yeroo dheeraaf dureessa ta'an jalqaba irratti tarree qabeenyaa isaanii yookaan asset koolaman ijaaru. Erga qabeenyi isaanii galii gahaa uume booda galii sanaan wantoota qananii bitu. Garuu namoonni hiyyeeyyii fi sadarkaa giddu galeessaa keessa jiran yeroo baay'ee wantoota qananii galii hojii isaanii irraa argatanii bitu. Kana jechuun isaan hojii hojjetu, qarshii argatu. Sana booda wantoota baasii fidan bitu. Namni dureessi garuu karaa addaatiin yaada. Fakkeenyaaf namni dureessi konkolaataa qaalii bitachuu barbaade battalumatti hin bitu. Jalqaba daldala, mana kireeffamu, aksiyoona yookaan qabeenya galii uumuu bitata. Erga qabeenyi sun galii gaarii isaaf maddisiisee booda galii sanaan konkolaataa sana bitata. Namoonni dureeyyiin yeroo hunda seera tokko hordofu. Jalqaba qabeenya ijaari, achiis qabeenyi kee wantoota ati barbaaddu akkasiif bitu godhi jedha.